Ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii Adaanuutuuf nageen jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obbolaawwan kiyya qaqqaalee gaggaarii yooyyaa bakka nagaan dhuftan anaa dhufu jechaa warri jalqabaa kaatanii haga yoonaa mana Adaanuchi keessatti argamaa turtan laayik koomentii sheer gochuun dagatiinaan siniin jedha. Obboleewwan kiyyaa warri immoo maatii ta'uufi barbaadan haaraa taatan jirtan jechuudha. ol koottaa maatii ta'aa fi koomentii godhaa fi laayik godhaa fi maamila ruutuu biraa ta'aa fi isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa akkam jirtu yooyyaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedheen jira. Irra deebisuun warri laayik toon godhin sheerii toon godhin ol seentan bilis laayik sheer koomentii gochuun wal jajjabeessuun amala isiniifaa ta'uun isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa akkam jirtu yooyyaa anaa dhufuun isiniin jedha. Asumaanii gara ximqataan deemuutti jira. Daanichi waama jedhee deemaa jira. Mee sapiraayis gochuun hedha jechuudha. Isheen akkan gara mana isaanii deemaa jiru hin beektu. Kinoo fardas fe'adheen jira. Na achi deemuutti jira isiniin jedha. Bor ximqata waan ta'eef ani uffata hin bitanne uffata ximqataa irraa fudhadhee ximqata dhaquu hedha. Sababiin isaatiyyuu Oromoo wal gargaaraa duudhaa tokko qaba, aadaa tokko qaba. Tokko hin qabu yoo ta'e kan tokkoon oola waan ta'eef ximqata mana ooluun immoo waan nan barbaachisneefi asumaan gara mana Adaanichitti goree uffata irraa fudhachuu hedha isiniin jedha. Sinoo maal jettume uffata ergifattee ximqata hin oolin jettumoo dhaqii fudhuuf haa jedhii ximqata kee dhaqii galgala kan Adaanichi miicii deebisiif jettumoo mee maaluma jettu laataan isiniin jedha. Naannoo tokkotu hojjannaa kinoo lama gamaa sana keessa hojjetti waan ta'eef isheen ximqatan dhaquu jechaa jirti. Qamisii ximqataa immoo bitattee jirti waan ta'eef achumaan si dhiisee haadhumu jedheen jechuudha. Uffata ximqataa gaafa bitatan namni maal namaan jedhaa si dhiisee haadhumu namaan jedha waan ta'eef kinoo kana fakkaata. Naannoon nuti jirrus baay'ee tokko bareeda baay'ee jechuudha. Hin qanna'inaa ammoo uummata sharri la yoom naannoo akkasii jiraannaa jettanii hin qanna'inaa iyyitanuyyuu carraa kanan argatta waan ta'eef. Inni akkatan isiniin jedha. Egaa kallattumaan yeroo achi geenye jechuudha. Mee Adaanuun uffata sana naaf kenniti moo naaf hin kennitu walumaan ilaalla jechuudha. Uffata addisii bitatte isheen guyyaa dheengaddaa'ii ximqataaf jechuudha. Mee ofii haftee naa kenniti moo anatu mana oolamoo ximqata maleen oolamoo ximqata barmana nama oolchu. Ituma qullaayyuu ta'ee fiigi nama godha malee jechuudha. Gaafa ximqata mana ooli namaan hin jedhu. Kanaaf iyyaan immoo dirqama ximqata dhaquun qaba waan ta'eef dirqama immoo uffata ishee irraa fudhadhee deemuun qaba jechuudha. Kallattumaan iyyuu mana Adaanuu deemee jechuudha. Madaamin ishees mana hin jirtu natti fakkaata. Mee karratti gadi waamee Adaanuu uffata maal immoo jedhaan uffata naa ergisiifadhee ximqata oolan jedhaan osoo hin taane ximqata hin deemtaa jennaan hin deemu naan jettee jirti waan ta'eef jechuudha. Ani immoo deemuu keessa kiyyatti yaadan qaba. Uffata bitadheen ture naan jette garuu uffata bareedu wayii bitadheen ture garuu deemuu hin barbaadu naan jettee turte. Amma gaa'an asumaan kallattumaan gara mana Adaanichi deemeetoo uffata bitatte sana natti agarsiisin jedhaani. Uffatichi hin bareeda yoo ta'e natti ta'a yoo ta'e silayyuu uffata ximqata waan naqxu uffata kana naaf ergisii yoon jedhee maal rakkoo qaba. Naa ergisti moo naaf hin ergistu nin ilaala tuyyuu jechuudha. Egaa namni uffata jalqaba bitate namatti hin kennu faa jedhama. Mee Adaanuun immoo waan isheen jettu walumaan ilaallaan isiniin jedha. Egaa kaayyoo ati guyyaa kana istiidiyoo Adaanichi keessaa uffata ergifachuu dhufte moo maaliif dhufte moo ayyaana sirreeffattee dhufte sababa maaliif istiidiyoo kana keessa dhufte nu asitti si arginee hin beeknu naan jechuu dandeessu. Qaata ture jechuudha. Kanan istiidiyoo kana keessa dhufuu yaade garuu taalloon naqabee jechuu danda'ee dubbataa hin jiru ammayyuu korrisuutti hin jira kurruufuutti hin jiran siniin jedhamee namni fira koo taatanii. Qoricha utaalloo naa fidaayii marqaafaan jaalladhaa mooqa faaximiitii faa jechuudha. Wanta utaalloo irra nama fayyisu wantoota akkasii kana tonaa qopheessitanii baay'ee natti tola ture. Egaa
fedha waaqayyoo ta'e immoo amma xiqqoo fayyee jechuudha kinoo istiidii Adaanuu keessa shawaa sinillee shawaa sin gocha asumaan Adaanullee sapiraayis gocha asumaan immoo uffata ximqataallee kadhachaa jechuudha. As keessa oollaan isiniin jedhaa zabaadhaa mee warri uffata ximqataa bitattanii mee uffata bitatiin ooltanii akka kiyya warri ximqata bu'aa ooltanii mudannoo wayiin qaba asumaan ximqata kana laalchisee jechuudha. Maal seetanii xiqqashuu tureetan ximqatan naqxuu naan jedhanii gaafa ximqataa beektu gammataatu dhaatamaa uffatatu bitamaa caammaatu bitamaa caammaan bitames kaa'atamee dhuma bulamaa amma ximqatichi gamamutti dhibba faalaalama jechuudha. Ituma uffata ergifachuudha kun mudannoo kiyya isinitti haasa'uu barbaadeen booda uffata ergifattu akka mugootee akkanaan hin jenne amma uffaticha sinaa bitanii natti fakkaata ani xiqqoodha ximqatan naqa jennaani inni tokko nurraa fagaata nu dabiriin keenya Mikaa'eliin nutti dhiyaata. Dabiriin keenya kan nuti yoo duunellee tawwaalamnu Baaloldiidha. Garuu kan nutti dhiyaatu immoo Mikaa'eliidha. Yaanne yeroo hundayyuu kan nuti deemnee tajaajilu Mikaa'eliidha. Amma Baaloldii sana galchuun naqa jennaani maadariin kiyya hin dhaqxuu naan jette. Hin dhaqxuu naan jennaani isheen buna dhaqnan naxalaa butadhee baay'ee calletti galgala galu keessummaa mana jira badeen naqachuudha. Naqxu naan jennaan. Amma gangalu sulas namni natti hin dubbanne bahe nan gammade namni natti dubbachuu dide sana jechuudha. Dura dhaqxeen mana kootti singaltu iddoo bultu barbaaddedhu dhimma sirraan qabdu naan jettee taate kochuudha. Inna ashadee badadde callixano. Nangalu namni natti dubbate sinsiru hin fagaatan irraa waan ta'eef hin beektu dubbiin ximqata taabota galchuudha. Sa'aatii dheeraa fudhata waan ta'eef aduun callitti jedhee gaafa lixuu gangalu horiin gaggaluu jalqabdeetti. Amma mana seenu sana namni mana jira achumaan seenee namni natti dubbatu hin jiru bakka dhufte noori naan jedhanii daabboo wayii natti kennanii daabbittis taa'ee dhuma nyaadhe akka keessummaatti sootuma jedhee kushinaatti ol darbee hojii eegalee bunni wayii ollaadhaan waamamtee buna wayii dhaqanii isaan buna dhaqan jennaan sirbitti ishee gaafa iddoo xinqataatti sirbamaa oolte sana girgiddaa gorroo lamaan qabadde jammareen mana keessatti jechuudha sirbu. Isa akka ximqataatti sirbanii sana laalaan oole miti achitti xiqqoodha beekeen sirbu manatti galeetanii shaakala jechuudha nan leenja boruutiif boruma Mikaa'elii deemna mitiire. Maazariin kun jechuudha mana bunaa sanaa gisee dhuftu ammudhii dhadhee dhaabadhee sirba. Tokkoffaa guyyaa mana noolle lammaffaa isa hojjedhu naan jedhan sana hojjechuu dhiisee dhaabadhee sirba. Dullaan keenarra qajeelle karakkoo maaltu jiraree. Kanaan dullaa kiyya quuffadhe ximqatatti kanan irraanfadhu yoomiyyuu inni guyyaan nachi oolte nachitti tanqatee manatti naa fidattee dhufteettee maazariin kun jechuudha qeexqeex na gootee jechuudha. Naa obboleewwan kiyyaa warra akka koollee baddanii ximqata dhaqxanii reeffamtanii jirtan jiraachuu dandeessu. Asumaan egaa piraankii taatanii jirtu ani fadaanichis iddoo tokko hin jirru ani ximqatas ishee waamuun dhufnee. Egaa guyyaa har'aa kana fedha waaqayyoo ta'e istiidiyoo obboleettii teenya Adaanechi keessatti kan argamee fi obboleettiin teenya Adaanechi maamila yuutuubaraa taatee jirti yeroo dheeraa dura jechuudha. Garuu istiidiyoo ishee keessa hin dhufnee dhufuun naamni janne ture. Garuu kana dura viidiyoo waraabeen ture hin arginee fi inni akkasii Adaanechi tiyya jajjabduu tiyyaa amala qabeetii tiyya simboo qabeetii tiyyaa. Congratulations baga gammadde siin jedheen jira. Egaa jalqabaa kaatanii haga sa'a kanaatti obboleewwan keenya dadhabne osoo hin jedhin nuffine osoo hin jedhin warri ishee jajjabeessaa turtan guddaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u warri ganaa kiroomii keessa jirtan illee jechuudha malkaa sinillee akkasuma baay'ee keessaa bahaa waaqayyo keessaa sin haa baasuun dhaamsa kiyya. Obsa qabaadhaan namni obsa qabu waan hundumayyuu hin dhaqqaba har'uma ka'anii har'a waan hunda baruu hin danda'anii har'uma ka'anii har'as immoo waa hedduu keessaa bahuun hin danda'amu waan ta'eef step by step jedhanii jarriyyuu waan ta'eef tartiibumaan wanti hundumti haala namaa qabataa deema tartiibumaan waan hundayyuu baratama waan ta'eef adiyyee kiyyaa dhimma baga gammaddee congratulations irra deebuudhaan gammachuun kan kee daangaan qabaatiin obsee kiyya jabaadhu. Irratti hojjedhu gara fuulduraatti chaanaaliin kan kee akka beekamtii argatu kan godhu eenyumaasuma mataa kee jechuudha.
kan hawaasaa qabate, kan duudhaa hawaasaa qabu, amantii kee ilaalchisee, aadaa kee ilaalchisee wantoota garaagaraa nama bohaarsan, wantoota garaagaraa nama jajjabeessan irratti dalaguu dandeessa waan ta'eef kanaafiyyuu ati duubatti hin deebi'iini. Jabaadhu yaannee moniteeshinii ta'eera jetteetoo duubatti hin deebi'ini. Monii taatee dhiistee garaagarummaan qabu. Yuutuubii irra kiyya maallaqa lakkaa'an jiru. Maaliifan itti dadhabaa? Maaliifan namaan galaammaxamaa? Maaliif madaamiin na ifatti? Jettee yaaduu osoo hin taane jechuudha. Jabaattee xankartee irratti dalaguudha. Maaliif gisee yuutuuba dalagan waan baay'eetu nama qunnama.